Jirra jirtuu kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii keenya nagaan keenya bakka jirtanitti isin haa ga'u isinin jedha. Egaa akkumaan waadaa isiniif galetti websaayitii fi appilikeeshiniiwwan ajaa'ibaa kana qabadhe isiniif dhufee jira jechuudha. Akkamitti maallaqa onlaayinii irraan dalagachuu dandeenya, websaayitii kamtu dhugaadha, kamtu sirriidha kan jedhu, haala kamiin dalaganna kan jedhu qabadhe isiniif dhufee jira jechuudha. Kanaafuu na hordoftan jechuudha. Akkasuma immoo haala kamiin maallaqa dalaganne, akkamitti baankii irratti zorfanne galfachuu dandeenya, akkamitti moobaayila keenya irratti diipoozitii walitti qabachuu dandeenyaa fi haala kamiin maallaqa keenya ka dalaganne harkatti galfanna kan jedhuuf hunda isaa argachuuf, akkasuma immoo websaayitii kana irratti dalagattanii bu'aa yoo argitan kan biraatis ka itti aanu argachuudhaaf maal godhuu qabdan, nu hordofuu qabdan. Nu hordofuudhaaf immoo YouTube chaanaalii keenya subscribe gootan akka ajaa'ibaa kanatti bu'aa qabeessa websaayitii keessa seennee dalagaa eegaluuf wanti nuti goonu gubbaarraa Google Chrome yookaan immoo Google irraa gama gadhaanu kanarratti Googleis ta'ee Google Chrome kan qabdan irratti fayyadamuu dandeessu. Kanaaf jechuudha mee Google kana yeroo takka gadi tuqa jechuudha. Sana booda erga haala kana naa dhufee maal godhaa bakka sarchi kanarratti jechuudha wintop.com jedhee barreessa jechuudha. wintop.com haala kanaan erga goone booda sarchi goonaa. Eega sarchi goone haala kanaan nu dhufa jechuudha. Wintabiin kun hedduutu jira jechuudha. Kanaaf maal gootanii isin kan gubbaarra jiru kana gadi tuutanii itti fayyadamtan. Akkasuma immoo yoo asirraan haalli isin rakkise YouTube kee jala seenuudhaan description box keessaa linkii isaa achi isiniif kaa'aa achirraa sign up godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf jechuudha amma guma haaluma gubbaarratti mul'atu kanaan gadi tuutne jechuudha, kan goma gubbaarra jiru kana jechuudha. Sana booda nuuf bana jechuudha. Sarchi godhee kunoo haala kanaan nu dhufa. Erga inni haala kanaan nuuf dhufee maal goonaa amma mootu inni haala kanaan mul'ata. Kanaaf gama gubbaatirra jechuudha. Kunoo ishee gubbaa tana jechuudha. Tuqaa sadiin tana yeroo takka gadi tuqne jechuudha. Sana booda haala kanaan yoo nu dhufe nuti sign up godhuu barbaanna waan ta'eef kunoo bakka tanarratti jechuudha. Takka gubbaarra jirtu san isaa yeroo takka gadi tuqne jechuudha. Sana booda haala kanaan nu dhufa. Haala kanaan yoo nu dhufe kana jechuun kunoo gubbaarraa hanga gaditti guutuu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf jechuudha gubbaarraa eegalle jechuudha. Gubbaarraa yoo eegalle first name kan jedhu kana maqaa keenya itti guunne jechuudha. Kan itti aanu mootu last name kan jedhu maqaa itti guunne jechuudha. Egaa maqaa keenya kan abbaatii fi maqaa keessanii fi kan abbaa itti guunne jechuudha. Itti aansee mootu asitti guyyaa yoo xiqqaate waggaa 18 ol ta'uu qaba jechuudha. Hanga 20 itti guunne jechuudha. Amata keenya ji'aa fi guyyaa itti guunne jechuudha. Kanaaf birthday jedha. Kana asitti amma ji'a guunnaa. Ji'a meeqaffaa? Ji'a egaa itti aansuudhaan Gmail itti guunne jechuudha. Kunoo an Gmail kiyya guute akkasuma immoo paaswoordii galchee jira kan itti aanu jechuudha. Sana booda I'm not a robot kan jedhu kana yeroo takka isii tana kilik gadi goone jechuudha. Nu qeebalee jira jechuudha. Egaa haala kanaan kunnee xumurree booda gama gad aanu irratti jechuudha. Create tangattana jechuudha. Isii tana irratti yeroo takka gadi tuqne jechuudha. Isii tana irratti jechuudha. Kanaaf jechuudha isii tana yeroo takka yoo gadi tuqne nuuf bana jechuudha. Egaa haala kanaan nu dhufa jechuudha. $5 naaf kennee jira. Egaa maal goona gadi siinee ilaalla jechuudha. Egaa amma asirratti jechuudha beeksisoonni adda addaa nutti dhufa jechuudha. Gubbaarraa spam risk kan jedhamu beeksisoonni adda addaa notificationin kunniin gubbaarraa kun nutti dhufa jechuudha. Yeroo kana maal goona mallattoo exitana yeroo takka gadi tuquudhaan ofirraa kuchifna. Maaliif spaamiiwwan adda addaa nutti fiduu danda'a. Spaam jechuun beeksisoota adda addaa kan barbaadamne jechuudha. Waan akkasii nutti fiduu danda'a jechuudha. Suuraa fi viidiyoodhaan asirraa nutti fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf maal goona gubbaarraa yeroo takka exitana yoo ta'u inni kuta jechuudha. Kanaaf maal goona viidiyoo 5 nuuf fida. Viidiyoo 5 nuuf fidu kana keessatti jechuudha tokko isaatiin viidiyoo 5 kana ilaallee xumurra jechuudha. Sana booda maallaqa nuuf kenna. Fakkeenyaaf mee viidiyoo tokkoffaarra kan jiru kana yeroo takka gadi tuqne jechuudha. Egaa beeksisni haala kanaa yoo dhufu okay godhuu osoo hin taane baak irraa duubatti gootan jechuudha. Sana booda bakkeetti isin deebisee jechuudha.
egaa kunoo haala kanaan isin dhufa viidiyoon gama gadhaanurra kunoo kanaan dhufa jechuudha. Egaa inni haala kanaan dhufe maal goona viidiyoo kana yeroo takka walakkaa isaa kilik gadi goona jechuudha. Sana booda sagalee isinirraa balleessa. Egaa haala kanaan dhufa jechuudha. Haala kanaan dhufe viidiyoo kana sakandii 34 tana yoo inni xumure irraa kuchifna jechuudha. Haaluma kanaan viidiyoo jiru hundaa'u asirraa viidiyoo hanga 5tu jira. Viidiyoo 5 kana ni ilaalla jechuudha. Sana booda doolaara 5 qabna. Doolaara 5 qabnu kanarratti doolaara 2 yookaan 3 nu dabala jechuudha. Guyyaarraa egaa haala kanaan dalaganna jechuudha. Okay goona jechuudha. Beeksiseera. Egaa amma viidiyoo ammaa kana success $0 takka arganne jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan viidiyoo as keessa jiru viidiyoo hanga viidiyoo 5 jedha. Viidiyoo 5 kana haala kana yoo itti fayyadamne fakkeenyaaf amma akkaawuntii doolaara 5 qabna. Viidiyoo haala kanaan viidiyoo asirra jiru kana hunda isaa yoo ilaalle genne haaluma kanaan doolaara keenya nu dabalaa deema jechuudha. Egaa haala kamiin maallaqa kana fudhanna kan jedhuuf immootu maal goona kunoo as keesseenna gama gubbaa kana jechuudha. Beeksisa kanneen eeggachuu barbaachisaadha. Alaa godhuun barbaachisu irraa duubatti deebina beeksisa kanneen jechuudha. Sana booda kunoo as jira bakkana maal goona referaal kan jedhu kana galatu jechuudha. Referaal jechuun friend hiriyoota keetiif dabarsi jedha. Yeroo san doolaara tokko nama tokko yoo dabarsite doolaara tokko siif erguuf immoo bakka kana gattu jechuudha. Kunoo koppii bakka jettan gattu jechuudha. Egaa koppii kana koppii goone imurate WhatsApp Facebookin bakka barbaanne irratti waan barbaanne gruupii barbaanne irratti share yoo goone sana booda doolaara hedduu nuuf erga jechuudha. Invite nuuf ta'a jechuudha doolaara hedduu jechuudha. Kanaaf maal goonaa egaa haala kanaan maallaqa fudhachuu dandeenya akka ajaa'ibaa kanatti fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal goonaa ammas kunoo haala kamiin maallaqa as keessaa baafachuu dandeenya kan jedhuuf maal goonaa gama gad aanu kanarratti kunoo asirratti withdrawal tan jettan jirti. Kunoo haala kanaan kunniin hundinuu haala itti maallaqa as keessaa jiru ittiin fudhachuu dandeenyu jechuudha. Maal goonaa egaa nuti haala salphaa ta'een PayPal kan jedhu kana isaan fayyadamna jechuudha. Egaa namoonni PayPal qabda yoo jiraattan haala salphaan fayyadamuu dandeettanii. Kana malees immoo PayPalin kuni PayPalii bareedaa ta'uu qaba. Paypalii verify ta'e ta'uu qaba jechuudha. Maaliif PayPalin fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti banamu akkasuma biyyoota Asia biyyoota Arabaa kana keessatti banamu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaaf jechuudha hedduu verify ka ta'e miti. Kanaaf jechuudha PayPalii verify ta'e amma PayPaliiwwan tokko send money godha. Amma biyya keessa fakkeenyaaf bakka kana jiru kanatti yoo banne akkasuma Saudi Arabiyaa Masrii ta'e Itoophiyaa ta'e kunniin yoo irratti banne send money godhu malee receive hin godhatu jechuudha. Ergu malee hin fudhatu jechuudha. Kanaaf jechuudha PayPalii verify ta'e ka received fi send money godhuu danda'u ka akkasisan yoo rabbi jedhe yeroo muraasa keessatti qabadhee isiniif dhufa. Ka ajaa'ibaa kana jechuudha. Haala salphaa ta'een PayPalii kana yoo buufanne maallaqa asirra jiru erga dalagannee doolaara 80 genne booda PayPal irratti erganna. PayPal irratti ergannee keessinee mootu maal goona haala kamiin akkamitti maallaqa kana asirraa fudhachuu danda'ama ka jedhu haala salphaa ta'een akkaataa itti ergatan hundaa akkaataa itti asumarraa baankii Itoophiyaa jiru irratti ergachuu dandeessan. Salphaa ta'een erga PayPal irratti galee booda waan akka waan asirra rakkisu hin jiru jechuudha. Karaa gabaabaadhaan baankii Itoophiyaa Awaash baankii irratti ergattanii achirraa akka barbaada diipoozitis godhattanii achi kaa'achuu dandeessu. Haala salphaa ta'e itti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Kanaaf maal gootan weebsaayitiin kun weebsaayitii bareedaa akka ajaa'ibaatti hatattamaan maallaqa ittiin argachuu dandeettanidha. Kanaaf itti fayyadamaa isinin jedha. Egaa haala kanaan kunoo doolaara 5.60 takka wajjin ta'e yoo amma viidiyoo kanniin xumuree jedhe viidiyoo tokko qofa gubbaarra laalee egaa viidiyoon kunniin viidiyoo 5 jechuudha. Viidiyoo 5 tokko laalle 2 3 4 gama gadhaan irratti tokkotu hafa kunoo asittis viidiyoo 5 jechuudha. Isaan 5 kana ilaalle hanga doolaara 7 naaf gahe jechuudha. Egaa akkaawuntii 2 goonee fakkeenyaaf amma qabanne Gmail tokkoon Gmail 2 goonee itti fayyadamne egaa baalaansiin keenya meeqa ta'a? Egaa doolaara 10 ta'a jechuudha. Doolaara 14 13 yeroo takkatti ilaalaganna jechuudha. Egaa itti aansee mootu yoo hojiin qabaanne yoo yeroo qabaanne akkaawuntii lamaan saniin mootu Gmail kana namni beeku hin jiru. Gmail kanuma argine banannaa Gmail YouTube irra itti fayyadamu osoo hin taane Gmail kasubaallee haa ta'u Gmail banachuu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf Gmail lamaan yoo fayyadamne haala kanaan yeroo takkatti doolaara 10 fudhanne jechuudha. Doolaara 14 fudhanne jechuudha. Fakkeenyaaf kun yoo doolaara haga 7 nuu kafale amma kan biraatti soo jiraatu doolaara 7 doolaara 14 nuu kafale jechuudha. Egaa maallaqa Itoophiyaatti yoo sharafame eessa akka ga'u beekuu barbaachisaadha. Kanaaf guyyaarraa
guyyaarra viidiyoo shanii kana walaalle mootu maallaqa nu dabalaa deema jechuudha. Akkasuma nu dabalaatuma deema. Akkasuma immoo invite friend if invite yoo goone ergine genne maallaqa kenna yeroo muraasa keessatti doolaara 80 goona jechuudha. Kanaaf jechuudha kunoo amma fakkeenyaaf amma withdraw kana yoo tuqne kunoo withdraw kun withdraw code jedha. Amma fakkeenyaaf PayPal yoo jenne PayPalin kenna kunoo isa kana PayPalidhaan kunoo withdraw godhi jedha. Withdraw godha jedha kunoo asirratti wanti innaan jedhu kunoo haala kanaan natti dhufa jechuudha. Kana jechuun doolaara 80 hin guunne doolaara 80 guutiti yeroo san si seenuu danda'a jedha. Kanaaf amma hin jiru jechuudha keessa. Haala kanaan haala salphaa ta'een maallaqa keenya asirraa fudhachuu dandeenya itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaa erga xumurtanii geessitanii erga viidiyoowwan kana xumurtanii geessitanii haaluma kanaan banaa dhiisuun hin barbaachisu jechuudha. Egaa maal gootanii gubbaarraa tuqaa sadii tana gattuu hixanii jechuudha. Kunoo garsiitanii bakka tana log out gootan jechuudha. Isii tana jechuudha. Kunoo isii tana log out gootan jechuudha. Yeroo hundaa ni cuftan jechuudha. Egaa gadatu hixanii log out gootan jechuudha. Kunoo haala kanaan cufamee jira jechuudha. Eega cufamee haala kanaan jira jechuudha. Kanaaf maal gootan erga haala kanaan xumurtanii log out gootanii borumtaas sa'aatii amma itti fayyadamtan kanatti dhuftanii achirraa ammas banattaniituma haaluma kanaan isiniif dhiyeessan viidiyoo shanan kana yeroo hunda viidiyoo shanii tan osuma laaltan akka ajaa'ibatti doolaara 80 isiniif ga'a. Doolaara 80 isiniif ga'e doolaara keessan baafattanii gara barbaadan gara Western Union barbaadan gara PayPal irratti galfattanii achirraa Awaash Bank irratti ergachuu dandeessan jechuudha. PayPal irratti erga galee maallaqa keessan harka keessan ga'e jechuudha. YouTube channel keenya immoo gama jalaatiin subscribe godhaa. Viidiyoo babbareedaa ka ajaa'ibaa ka dhugaati ka viidiyoo haala kamiin maallaqa dalagattanii haala salphaatti maallaqa ittiin argattan ka ajaa'ibaa websaayitiiwwan ajaa'ibaa qabadhee websaayitii fi appilikeeshinii ajaa'ibaa kana qabadhee isiniif dhufa jechuudha. Kanaaf YouTube channel keenya subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Akka isin dabarre fakkeenyaaf yeroo muraasa keessatti kunoo doolaara akka itti dalagan isin agarsiifne. Egaa kan birootis ka kanaa oliis jiraachuu danda'a. Kanaafuu qabadhee isiniif dhufa. YouTube channel keenya subscribe gochuu hin dagatina. Haala saniin haaluma kanaan ka'aa akka ammaa kana qabadhee isiniif dhufa jechuudha. Kanaafuu ammaaf kana geessa jira xumuree jira jechuudha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinu nagaan naaf oolaa nagaan